Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Raabbi. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan kabajaa fi kan jaalalaa isin haadha qabu jecha. Egaa har'as barnoota haarawaan walitti deemnee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu akkaataa itti Telegram keessan piiniidhaan cufachuu akkaataa ittiin dandeessan. Akkuma bilbila keessan piinii adda addaatiin cufattan Telegram keessan illee namni tokkoyyuu heeyyama keessaniin akka hin seenne piiniidhaan cufachuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf kan koo dhaggeeffattoota kan koo asirra kilikii godhu ni seena keessan seenaa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Keessan garuu piiniin akka isin gaafatu gochuu ni dandeessan. Piiniidhaan banachuu namni kamiyyuu hayyama keessaniin alatti Telegram keessan keessa seenuu hin danda'u. Kun immoo dhaggeeffattoota kan koo Telegram keessan namni kamiyyuu akka hin ilaalle yookaan akka keessan seenne gochuudhaaf privacy isaallee sirriitti eeguu ni dandeessan. Security isaa eeguu ni dandeessanii asin qofattu piiniidhaan banata jechuudha Telegram keessan. Akkuma bilbila keessan piinii adda addaatiin hidhattan Telegram keessan illee piiniidhaan hidhachuu ni dandeessu. Har'a kan ilaallu viidiyoo kanaadha. Viidiyoo kanarraa akka barattan abdiin qaba. Warroonni gara yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo bilbila kanarra kilik gochuudhaan all irra godhaadha. Kana gochuudhaan yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galchisu nama hunda irraa akka isin dhaqqabu gochuu dandeessa. Viidiyoo kanallee sekendii tokkoof yeroo isin irraan fudhatu sekendii tokkoof qaqqabuudhaan like gochuu hin irraanfatinaa. Namoota isin fayyadanii tajaajilettanii yoo yaaddan share gochuu hin irraanfatinaa dhaggeeffattoota kan koo. Egaa YouTube channel kan koo keessallee yeroo isin barnoonni teknooloojiidhaan wal qabate baay'ee barsiisee jira. Viidiyoos kan jedhu kana keessa seenuudhaan barnoota bal'aa teknooloojiidhaan wal qabate isin barsiisee jira. Viidiyoowwan kanneen ilaaluudhaan illee barnoota ciccimoo argachuu ni dandeessanii. Keessattuu viidiyoowwan teknooloojiidhaan wal qabate bal'inaan ni argattu. Viidiyoo kanneen illee daawwachuudhaan irraa barachuu ni dandeessu. Gara barnoota keenya kanarratti yeroo deebinu akkamitti akkuma bilbila keessan piiniidhaan cufattan Telegram keessan illee akkaawuntii Telegram keessan illee sakuur gochuudhaaf yookaan namoota irraa iccitiidhaan eeguudhaaf piiniidhaan akkaataa ittiin cufachuu dandeessanidha. Dhaggeeffattoota kan koo kan isinitti agarsiisu. Egaa Telegram keessan seentu yeroo jalqabaatiif jechuudha. Ergasii immoo Telegram keessan keessa erga seentanii booda sarara sadii kana irratti kilik gootan. Sarara sadii kana ni tuqxanii ergasii immoo keessa gad dhuftanii settings ka jedhu jira dhaggeeffattoota kan koo settings ka jedhu kana irratti kilik gootanii egaa dhaggeeffattoota kan koo asirratti wanta tokko isin yaadachiisuu barbaada. Yeroo baay'ee setting Telegram keessanii akkaawuntii Telegram keessanii keessa yeroo seentan lakkoofsi bilbilaa kun keessanii moo keessanii miti jedhee isin gaafata. Akkuma asirratti argattan yes jechuudhaan bira darbaadha dhaggeeffattoota kan koo. Sababni isaas lakkoofsi bilbilaa kun keessan ta'uu mirkaneessuu waan barbaaduu fi Telegramni isin gaafata jechuudha. Ergasii immoo akkana keessa gad dhufuudhaan dhaggeeffattoota kan koo asirratti privacy in the security ka jettu jirti. Privacy in the security ka jettu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo passcode lock ka jettu jirti. Isee mallattoo qulfii ofirraa qabdu kana passcode lock ka jettu kana on godhatan jechuudha. Asirratti off taatee jirti on godhatan. Akkaataa ittiin on godhatan immoo amma isinitti agarsiisaa jechuudha. Passcode lock ka jettu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo akkuma asirratti argattan akkaataa ittiin piinii password itti uumuu dandeessanii fi piinii itti uumuu dandeessan asirratti isinitti agarsiisa. Ergasii immoo enable passcode ka jettu kanarratti kilik gootan. Enable passcode ka jettu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo digitii 4 passcode mataa keessanii yookaan piinii digitii 4 ta'e ni uumtanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Amma fakkeenyaaf an kan koo irratti uumee isinitti agarsiisu fakkeenyaaf digitii 4dha kan isiniif kennu tokko 4 duwwaa jedhee nan guutaa. Akkuma asirratti argattan irra deebiidhaan enter your passcode irra deebiidhaan piinii keessan kana itti irra deebiidhaan godhaatii irra itti guutaa isiniin jedha. Tokko 4 duwwaadha jechuudha inni an guute. Egaa haala kanaan on godhadhee jira jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Akkuma amma asirratti argattan on naa ta'ee jira jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Mee Telegram kan koo keessaa bahee isinitti agarsiisu akkamitti piinii akkana gaafatu jechuudha. Akkuma asirratti argattan Telegram kan koo keessaa bahee jira. Ergasii immoo gara Telegram kan koo nan deebi'a yoo jedhee jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Telegram kan koo keessa yeroo seenutti akkuma amma asirratti argattan enter your Telegram passcode isiniin jedha jechuudha. Password koodii kan kee yookaan piinii kan kee itti galchii isin jedhaa jira jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Asirratti piinii kan koo yookaan passcodein kan koo tokko 4 duwwaa ture jechuudha. Yeroo itti galchuu bifa kanaan naaf banaa jechuudha. Egaa ammaan booda heeyyama keessaniin ala yookaan piinii kana osoo ittiin galchin Telegram keessan namni kamiyyuu seenuu hin danda'u. Yeroo ni seena jedhutti jechuudha piinii gaafata jechuudha akkuma asirratti argattan. Egaa haala kanaan piinii itti godhachuudhaan yookaan passcode itti godhachuudhaan Telegram keessan sakuur gochuu ni dandeessan. Namni kamiyyuu akka keessa hin seenne gochuu ni dandeessanii heeyyama keessaniin alatti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaataa akka irraa barattan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaa. Mallattoo notification illee order gochuu hin irraanfatinaa. Viidiyoon kun namoota ni tajaajilan ni fayyada yoo jettan share gochuu hin irraanfatinaa. Viidiyoo kana immoo like gochuudhaan xumuraadhaan yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebinaa. Horaa bulaa.